Hello, my beautiful families. Welcome to Oro English. This is Oro English with Cs. Har'ammoo aappii ajaa'ibaa or appilikeeshinii ajaa'ibaa eenyuun osoo hin barbaadin manuma keessan teessanii kan waliin afaan Ingiliffaa shaakaltan bifa salphaa ta'eef yeroo gabaabaa keessatti dandeettii afaan Ingiliffaa keessanii kan guddisan Duolingo kan jedhamu waliin ilaallaa jechuudha. So akkamittiin aappii kana buufanna bifa kamiin fayyadamna kan jedhu ammas agarsiisaa jechuudha. Aga xumura qophii kanaan waliin turaan affeerraa keenya. Let's dive into it. Great. Akkuma appilikeeshinii warra kaanii Play Store keenyaa yookiis immoo App Store keenyaa deemuutiin DUOLINGO kan jedhu kana bakka search irratti barreessuutiin gaafa search goonu kunoo kan kana fakkaatu kan nuyi argannu akkuma iddoo kana agartan bifa emoji yookiin memojiidha kan isheen fakkaattu. So ani already install godhee waanan jiruudhaaf open na jechaa jira yookiis immoo banii na jechaa jira. Isin garuu haaraadha yoo taatan yookiis immoo aappii kana fayyadamtanii beektan yoo ta'e install isiniin jedha. So iddoo sanatti install gootu jechuudha. So erga kana buufattanii booddee salphaadha bifuma aappii warra kaan buufannuun yookiis immoo fayyadamnuutiin kan nuyi buufannu. Sana booddee gaafa gara aappii sanaa deemnu yoo barbaadan gara homepage yookiis immoo homepage bilbila keessanii deemtanii kunoo aappittiin kana fakkaattee akkatti buufachuu dandeessu barbaadan immoo achumaan open kan jedhu sana cuqaastanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. So kunoo kana fakkaata yeroo banuudhaaf jedhu waan akkasiiti kan inni agarsiisu. So jalqaba irratti waan akkasiiti kan inni nu himu Duolingoodhaani the free fun and effective way to learn language kan jedhudha. Kana jechuuni bifa salphaa ta'een freedha kanfaltii waan tokko iyyuu hin barbaadu. Bifa faanii ta'een yookiis bifa kofalchiisaa fi bifa immoo baay'ee effective ta'een yookiis bu'aa qabeessummaa qabuutiin afaan barachuun kan danda'amu aappii kanaatiin yookiis immoo anaanii nu jechaa jira. So get started jenna iddoo kanatti tole haa eegallu ni jenna. Iddoo kanatti akkuma argaa jirtan hi there I'm Duo nuun jedhee hi there I'm Duo jechuun ana akkamii nagaadhaa jechuun just greeting dha nagaa nu gaafachaa jira. Sana booddee immoo ani Duoodha nuun jedhaa introduce of gochaa jira jechuudha. Sana booddee nus haa ta'u jennee gaariidha. Sana booddee continue jechuutiin gara fuula itti aanutti dabarra. Mee gaaffii 5 ariifachiisaa osoo gara lesonii keenyaatti hin darbiin gaaffii 5 isiniin gaafadha jechaa jira iddoo kanatti akkuma screen irraa argaa jirtan just 5 key questions before we start our lessons jechaa jira iddoo kanatti lesonii kee kana osoo hin eegaliin dura gaaffii 5 ariifachiisoo waa'ee keenya beekuu barbaadu nu gaafachuu fedhe. So no problem just mee haa ilaallu itti fufne. So kunooti inni jalqabaa what would you like to learn nu jedhee afaan Ingiliffaa qofa osoo hin taane afaanota kaanillee waan barsiisuudhaaf afaan kam barachuu barbaadda ka jedhudha. So as keessaatii nuyi Ingiliffa waan ta'eef kan nuyi akka nuyi barannu feenu yookiis immoo anillee aappii kana recommend isin gochaa jiru afaan Ingiliffaaf akka itti fayyadamtan waan ta'eedhaaf mee ammaaf intermediate English haa jennu then continue ka jedhu haa cuqaasnu. Sana booddee gaaffii lammaffaan how did you hear about Duolingo nu jechaa jira. Akkaataa kamiin dhageessanii TikTok irraa moo YouTube irraa moo TV irraa moo Google Search moo App Store moo news articles irraa moo Facebook moo Instagram bifa ittiin waa'ee aappii kana dhageenye dha kan inni nu gaafachaa jiru akkamitti dhageessanii. So waan barbaadan jechuu dandeessu isinii. So ani waan himaaf asumatti friends or family ka jedhu kanan cuqaasaa continue jedha. Good. So how much English do you know? How much English do you know? Dandeettii Ingiliffaa keenyaa yookiin currently staatusiin keenyi dandeettii dubbachuu irratti yookiis immoo dhagahuu irratti hammami ka jedhu osoo gara leesonii nuun qopheessin dura sana screen gochuu waan barbaaduudhaaf staatusii afaan Ingiliffaa keenyaa yookiis hammam akka beeknu homaa hin beeknu moo jalqabarra ka jiru I'm new to English ka jedhu lammaffaarra ka jiru immoo I know some common words hamma ta'e jechoota common ta'an jechoota yeroo garaa garaa fayyadamnu jechootaan muraasa waan beekuun qaba jechuus hin dandeenya. Sanumarra immoo fooyyeen qaba yoo jenne immoo I can have a basic conversation just haasaa basic ta'an haasaa gaggabaaboo nagaa nama gaafachuu ergaa ta'e himuu yookiis ergaa ta'e himuu gaafa namni nutti himu dhagahuu waan akkasii ni dandeenya yoo ta'e sanas jechuu ni dandeenya. Kana caalaa immoo more homaan jedhu jechuu yoo barbaanne immoo I can talk about various topics just waa'ee mata duree garaa garaa irratti
ibsa gochuu hin danda'a afaan Ingiliffaatiin. More afaan Ingiliffaa keenya fooyya'aa deemeera yoo ta'e jechuudha. So isa kanas filachuu dandeenya. I can discuss most topics in detail yoo jenne immoo more gara fluencyif barbaanne malee dandeettiin afaan Ingiliffaa keenya gaariirra akka jiru himaa fi jira jechuudha. So wanta nuyi asirratti filirratti hundaa'eeti waan ta'eef leesanii kan inni nu qopheessu aappiin kun kanaafuu kan asitti fillu ilaallee kan nu ibsu yoo filanne gaariidha jechuudha. So mee ammaaf ani homaayyuun beeku freeshidha yookiis jalqabarraa ka'ee barachuun barbaada. haa jennu am new English ka jedhu ka jalqabarraa haa cuqaasu. Continue. Okay, we will start fresh jedhee tolee haa jalqabnu jalqabaraati jedhee gaariidha nus sana feena waan ta'eef continue jenna. Why are you learning English? Ingiliffaa maaliif barachuu barbaadde? Afaan Ingiliffaa maaliif barachuu feete yookiis immoo maaliif barachuu barbaadde nu jechaa jira. Deemsaaf qophaa'aa jirta moo nama waliin haasa'uudhaaf immoo bakka keerarii keetti yookiis immoo bakka hojii kee bakka ogummaa keetitti afaan Ingiliffaa kana more guddifachuu barbaadde moo geemiimaaf immoo just qoosama garaagaraaf immoo waan maaliif barbaaddanii ka jedhudha. Inni kunis eeriyaa yookiis tooppikii nuyi asii filannee irratti hundaa'eeti jechoota most probably naannoo sana haasa'aman gara sana nu fiduudhaafidha yookiis immoo warra sana nu barsiisuuf jedheetudha jechuudha. Sanaaf yoo eeriyaa fayyadamnu sana irratti yookiis eeriyaa frequently yookiis redundancy fayyadamnu sana yoo filanne gaarii ta'a jechuudha. So may prepare for travel ka jedhu filannee continue haa jennu. So let's set up a learning routine jechaa jira. Haala baruuf barsiisuu yookiis immoo kallattii haa keenyu adeemsisaa jechaa jira. Great. Haa ta'u continue jenna. What's your day learning goal? Guyyaatti daqiiqaa meeqa yookiis immoo hammam barachuu feeta hamma nuuf mijatu ilaallee daqiiqaa 3 moo 10 moo 15 moo 30 kana keessaatti ilaallee meenuyi daqiiqaa 10 haa jennu. I'm committed haa jennu. So does 50 words in your first week? Torbee jalqabaa keessatti gara jechoota 50 beekuu dandeessaadha. Haa ta'u great gaariidha kunis. Okay. I will cheer you on from your home screen jechaa jirti asitti. Haa eegallu. So yes cheers nu isarti waan ta'eef yes nus qophaadha waan ta'eef continue haa jennu. So home screen keenyatti adda akka goonuuf nu gaafate. So haa ta'u innis kunis. So ji'oota 3 dhufan keessatti outcome yookiis immoo wantoonni nuyi argannu yookiis immoo iddoo akkasii gahaa dandeettiin afaan Ingiliffaa keenyaa jedhamee kana eegamu keessaa possible outcome ka jalqabaa isaan keessaa inni jalqabaa converse with confidence ka jedhudha. Freely afaan Ingiliffaatiin haasa'uu dubbachuu akka nuyi dandeenyudha shakkii tokko malee yookiis immoo sodaa tokko malee. Build up your vocabulary garaagaraa jechoota haaraa garaagaraa gaaliiwwan garaagaraa isaan kana ni barra. Akkuma kanallee develop learning habit amala waa baruu amala waa yaadachuu amala waa challenge garaagaraa keessatti hirmaachuu isaan kanallee develop ni goona jedhameeti yaadama. That's great. Let's say continue. So okay, here is your first 2-minute lesson which jira. Listening kee daqiiqaan lamaan jalqabaa kana fakkaatu jechaa jira. So gaariidha itti fufna. Loading jechaa jira. Right now okay. Solo means alone. Iddoo kanatti akkuma argartan solo means alone jechaa jira. So what does solo mean? As keessatti solo means alone jedheera. So what does solo mean? Soloon sun isheen kalarii addaatiin bifa pinkiitti dhiyaatuutiin dibamte kun maa isheenii? Isheen maal ibsiti ka jedhudha. So with your parents, by yourself, with your friends. So kana keessaa fillaa jechuudha. So solo means alone waan jedheeruudhaaf solo gaafa jedhu maal jechuusaati? Qofaadha yookiis immoo qofaa keenya akka jirudha waan ta'eef by yourself ka jedhu ta'a mitiire. Good. So ishee kana natti fakkaata. So mee haa ilaallu deebii keenya. Great job argattaniittu jechaa jirti. So solo jechuun by yourself kan qofaa yookiis solely ka jennuraatiidha more kana waan ta'eeru. So akka sanadha jechuudha. So itti fufnaa jechuudha. Continue. Do you always travel solo? Do you always travel solo? Kan amma inni dubbachaa jiru kun waan asti barraa'ee jirudha. So irra deebinee dhaggeeffachuu barbaanne ishee speakerii kana cuqaasuu dandeenya dhaggeeffadha. Do you always travel solo?
Amma sira deebinee yoo dhaggeeffachuu barbaanne yeroo barbaanne bifa kana ishee kana cuqaasuu Do dandeenya. you always travel solo? Do you always travel Do you solo? always travel jedhee gaaffii solo? gaafateera. So inni tokko immoo asii deebisaa. So gaaffii inni gaafate sanaaf deebii sirrii kan ta'u kamidhaadha kan inni nu jechaa jiru. No, it's my first time. So I'm very excited jechaa jira. Kanamoo no, that's not my lunch. I ordered chicken jechaa jira. So deebii sirrii kan ta'u isa kanaaf isa kamidhaa kan jedhudha. Asitti maal nu gaafachaa jira? Inni tokko conversationidha, waliin dubbiidha nama lama gidduutti. Do you always travel solo? jedha. Do you always travel solo? Yeroo hundumaa qofaa kee deemtaa hoo? Qofaama kee imaltaa hoo yeroo deemtu jechaa jira. So deebiin deebi'amuu qabu yookiis immoo deebiin kanaaf ta'u inni sirriin isaa maal ta'uu qaba? Lakkii qofaa koo deemeen beekoo kennan deemaa kana kanadha mitire. So akkas ta'uu qaba jechuudha. Jalqabarra jiru no, it's my first time. So I'm very excited jechaa jira. Lakkii kun yeroo jalqabaafan qofaa koo deemaa jira akka jechuuti waan ta'eef ni ta'a. So I'm very excited. Ani baay'ee natti toleera gammadeera jechaa jira. Inni lammaffaarra jiru immoo no, that's not my lunch. I ordered chicken jechaa jira. Inni kun immoo waa'ee nyaataati waa'ee nyaasa'u lakkii kuni laaqana koo miti ani chickeniin ajajadhee jira jechaa jira. So inni lammaffaarra jiru hin ta'u jechuudha. So ka jalqabaarra jiru kanadha kan inni ta'u. So bifa kanaatiin shashaakalaa deemnaa jechuudha. Let's check. Okay, good. Arganneerra jechuudha. Nice job jedha. So bifuma kanaatiin akka geemiitti itti fuftanis gaafa waan jettan gaaffii ka biraan jira bifa Planes take off and leave one airport. A few hours later, they land at another airport. Great. Takka ammas ni dhaggeeffannaa. Mee dhaggeeffadhaa sirriitti. Planes take off and leave one airport. A few hours later, they land at another airport. Good. Akkuma iddoo kana argaa jirtan pileeniin bakka tokkooti ka'ee baheera. Sa'aatii muraasa booddee immoo bakka tokko buufateedha. Kan inni jechaa jiru jechuudha. So contextually they land at another airport ka jedhu keessaa laandiin kun maal ibsiti? What does land mean ka jettudha jechuudha. So laandiin kun maal ibsiti ka jedhuuf so maal ta'a? For a car to leave, for an actor to get famous, for a plane to arrive. Maal ta'a? Bakka tokkotti bahuusaa already iddoo sana nu himeera sentensiin dura jiru. Amma immoo sa'aatii muraasa booddee immoo iddoo ta'e wayii gahe jechaa jira jechuudha. They land at another airport jechuudha. So they land ka jedhu sun for a plane to arrive. Ni gahe ni qaqqabee jechuudha. So kana ta'aa jechuudha. Check. Excellent. So arganneerra jechuudha. So bifuma kanaatiin gaaffiiwwan hedduutu jiru. Bifa kanaan otoo hin taane karaa garaagaraa akka garaagaraatti jiru. Listening skill keenya, spoken keenya, grammar keenya, skillota kana kan guddisan, writing skill keenya illee dabalatee wantoonni hedduu jiru waan ta'eef bifa kanaatiin aappii kanatti fayyadamuu dandeenya. Yeroo biraas in detail bifa garaagaraatiin ni ilaalla. Amma deebinee wal agaruutti nagaatti. Good.